Abo wari gara gada mal gada jira kilole wari kilole fi riyoni kilole promote gora turtan famazoni Dubai wari da idemi abur kofiya ka kallo kofiya mata hailandi goratani achiti sura kaatan dagetan ka bari guddatu achi jira maka bizinasi ti wari kilole bira kajiru imannan banamara ozo wari gabbu butamtani makan kezan banne namni dufetin fayyadamu hin sodanne wanni amma ashitin jette kun birrin kun akami izin bira dufe maal rajira maal jettan karaa seerati la izinitti deemaa jirani namni isinirraa fuutanillee nama guddaadha so waan kana itti yaada osoo ijoolleen gabbaabtee suuraa keessallee gaddeebifte jaarsa ijoollee dhidhiinne yoo gisee dudhaa qabdan natti tolaa jechuudha natti tola dudhaa qaba takka jedhee reeffa maqaan keessan xamaara miliyoona gorsa birrii Itoophiyaa biyya jijjiira yeroo jireenyi Itoophiyaa qaala'ee ibidda ta'e kanatti birrii kara hunda isinirra taa'uun namni kun nama guddaa aduyyuu hin beeka wallaahi waggaa 4-5 dura beeka gaafa ashitti daa'ima beeka mucaa jechuudha isin galan birrii kun akka isin irraa fuutan hin dalage birrii biyya jijjiiru isin hattuun nama jireenya ofii jijjiiru nyaata raqee nama biyya jijjiiru nyaachuun kun immoo kun nama kawan biyya guutuu nyaatatti ela nama dhuunfaa gaafa nyaatani nama jireenya ofii jijjiiruuf deemu nyaata nama jireenya ofii bira taree kamaatii jijjiiree ka hiriyootaa jijjiiree biyya jijjiiruuf deemu yeroo nyaatan immoo kawan biyya guutuu daraftaniiti kana biyyi illee taa'ee isin ilaalu mootummaan taa'ee isin ilaalu jechuudha rakkoo guddaa keessa buutan isin hidhamu to kalma isin jenna warri kiilole Galatooma ani laa dhimma kana waggaa dheeraa lakkoofsisee gara waggaa 3 deemaa inni manne feemasoota Dubaayitti yeroo himatanii feemasoonni Dubaay abbaa qabeenyaa hin sodaatu. Yoo nama wayii deemtee itti himte xiqqoo masii waanuma nyaataniif na fakkaate yookaan gatii gadi buusaaf na fakkaate nama tokko hin dubbisan. Okkee jedhanii dubbisanii fudhatanii. Anaa nu kabanu yookiin immoo anaa oduu odeessu namni tokko nan beeku. Sabni Dubaay ijoolleen UAE keessa jirtu gadi baatee ragaa naa ba'uu hin dandeesse jira. Kanarraan kana ani nama nan gargaara jechuun barbaadu. Nama gargaareera jechuun hin barbaadu. Garuu kennee malee fudhadheen beeku. Ammayyuu waaqayyo kana caalaa naaf kennu. Ameen jedhaa warra jira jirtan immoo. Kanarraan kana fe'ee ashitti ilaamee obboleettii koo kan facaasan hammatu. Kan facaasti hamta. Sigalee kan facaasattee in hammataa siin jechuu barbaada. Sirriitti irratti qophaa'ee kottu ragaa kee qabadhuuti. Sigalee kan facaastee hin hammata akka ajaa'ibaatti hammatte. Ani intala Oromooti malee hattuu miti. Sigalee muuzeemii Oromoo maal hojjedhu jedheen bana malee sigalee maal hojjedhu haadha yoo maal hojjedhu naa wayya haadha ijoollee akkamittiin qeeyyabsiisa haadha maal gochuu naa mala haadha maal gochuun jedhee piroograamii koo baasee xiqqoo jedha malee in my life for the first time akkasti gadi ba'ee gaafa nama duukaa haasa'u haadha. Yoon afaan koo keessa kiisii koo keessa baasee sii kenne malee namni tokkoon kennaa kenne hin beektu. Shettii kan isintti mu barbaada jala mureecha. Salphoo akka keetiif immoo jecha gaawwan si arguun sitti menaa wayya. Asirratti badaa haasa'uun barbaadu. Digriif maastersii nama gaafatu arraba nama arrabsuun baalagee addaggee ta'u ija nyaattee ta'u qofa. Garuu dhugaan namaa gaafa akkas ta'u beektaa hamma borga'uutti maal taatu sa'aatichi akkas lafa galagalee sa'aatichitu saffisee dhufeeti baay'ee natti ture. Nama 5,000 gidduutti maqaa kiiloolee balleessu jechuun biizinasii dhaabuu mini bara. Promooshinii naa hojjetteef galatoom. Thank you so much my love. Promooshinii naa dalagdeef galatoom. Promooshinii kiilooleef dalagdeef galatoom. Aadaa fi dagattee sana marqee si agarsiisee bara. Biddeen toshee si agarsiisee bara. Kadhadhee miti bara. Bexaan ጎበዝ እናት ነኝ. Dubartii cimtuu haadha gaariidhaan beektaa dhaqi ijoollee koolaa seenaan taane hojjettee akka ijoolleen koolaa dhaniif taata taanaan never ever waan nama dhibu badee dhamee naan nama badu miti si galee easy way badee danaa yoo namni naan jedhe easy way maxafa ayina ሰው አይደለሁም you have to know gaaf tokko tu bilbiltee naan asoosiisin gaaf tokko tu nan gaafatiin abbaan dhimmaa naa gaafatu who are you anchi maal nash ati eenyudha moo miidiyaan gatii siin harka jiru maqaan Oromoo baduu qaba maqaan dirjitii Oromoo baduu qaba Oromoon hojjechuun qabu ijoollee keenya guddisuu hin dandeenyu hin barbaaddu si galee engadda mucaa murtii guutuu jedhan waan isin gootan barree bara haadha moo Oromoo ani badee dhettee nama baduu danda'u ni bara sooyyee utuun ilaalin abjuu ishee ilaalta sooyyee utuun argin gorsa ishee qoofta si galee utuun ilaalin qooftaa siin jedha gorsa ishee barumsa barachuu na duukaa ooluu fi barumsa barachuu si barbaachisa dhugaan siin jira daqiiqaa sakandii tokkotti taasisee denna jireenya kee jijjiiramee deebi'achaa hojii kootiif haasaa kootiin you have to know. Kanaaf mana Dr. Aslitti akka qopheeffattetti diggisiisaa qabannachuu irratti walitti dhiyaan. Dhageessee gaafachaa ayyaan fartoo daawullaa'uun jedhan. Si galee abbaa dhiisanii ilmattu taaluun cubbuudha. Sirreessiteeti akkamittiinidha kanatti maqaa nama tokko akkasii balleessi na duukaa haasofteetta. Anaan na beektaa wal beennaa tarii kastamarii koo ta'uu dandeessa na beektaana natti waan lakkooftee laatte qabda. Moo abbaa manaa kootu waan lakkooftee laatte qabda. Cubbuu sitti hin ta'u miidiyaa gatii qabaataniif akkasiin haalaafuun sirriidha akka harree. Haatinnatu malee miidiyaa qabnaa barnu. Baay'een gadda baay'ee nama gaddisiisa. Oromoo dhugaan isiniin jedha lola daadoo kanatti an baay'een gadda.
miliyoona 18 iji kee argeen beeku utuu miliyoona 18 agarteeti you cannot go Cairo habibti you cannot go why you go there baay'ee nama gaddisiisa dhugaa baay'ee nama hamma kana በጣም ነው የሚያሳዝነው baay'ee nama gaddisiisa ani har'as boris dubartii cimtuu sigalee ijoollee koo agartee akka xiyyitii sammuu isaanii hin dandeessu dhugaan sin jedha you cannot hin dandeessu never dhugaa waaqayyo sin jedha hin dandeessu garuu promotion na hojjetiif baay'een gammade beektaa promotion akkasii hojjechuu kee baay'een gammade guddaa galatoomi thank you so much waa'ee kana immoo ijoollee 25 sitti haasofsiisa sigalee namoota akka Nasriyaan Olee namoota akka Kiyaar Bashir namoota akka Milkii namoota akka Nasruu gammee ijoollee tiktookara sirraa bamulu amma dirqama maqaa balleessuu gatii ta'ee fi bakka maal taaree akkamitti wal baraafna ree manni nyaataa tokko yoo bade manni nyaataa tokko siriyaadha wal duukaa deemuu qabna maal eessatti torbeen maa jechuudha excuse me maa jechuudha miliyoona tokko farkaatti argitee beektaati kaash miliyoona tokko argattee beekta jekeeti miliyoona tokko agartee beekta ganaa deessaa bar ganaa ijoollee dhaltaa bar ganaa jireenya jiraattaa bar nama sakaaluun hin danda'amu akkastiin hidhadaaseen kan nama biizinasii hojjetu karaa irraatti daddarbattanii si mucaa eessa akka ta'e dhaqiitii gaafadhu karaa irraa si qorsiisa malee karaa nana gorsuu hin dandeessu never about your promotion thank you so much si galee dhaloota koo gaafadhu guddisa koo gaafadhu intala eenyuuti jedhe kan eenyuuti jedhe maal hojjetaa turte jedhe eessaa dhufte jedhe si galee akkamitti barte jedhe na ilaaltee yoo goote malee si ilaaliin godhan you get my point si galee na ilaaltee yoo goote malee si ilaaliin godhan kaayyoo karoora koo sirriitti bareechee miidhagsee kan hin beeku ijoollee durbaa meeqa akka isaan of ajjeesan gootan ijoollee dubartii meeqa ijoollee dhiiraa meeqa sooshaal miidiyaa irraa akka isaan badan gootan akka isaan amantaa jijjiiratan gootan bollatti qileetti gad darbattan namaaf karaa isinii to'an isin argeen beeku abadan dubartoota akka keeteechaa fokkattu. Kun si fayyada amma dhumaatti dhaggeeffadhu. Diina milkoominaa dhala namaa kan ta'an keessaa inni guddaaniif inni hangafti namni waan har'a gochuun isaaf malu dhiisee boritti bulfachuu isaati. Namni waan har'a hojjechuun isaaf ta'u waan har'a gochuun isaaf ta'u homaa miti boron godha homaa miti iftaanan godha jedhee waan har'a gochuun isaaf malu boritti bulfachuun dhala namaatiif milkoomina isaatiif diina isa guddaa keessaa diina isa hangafaati. Isa kana warri faranjii procrastination jedhu ayi boron godha homaa miti ayi iftaanan godha homaa miti jedhee namni waan har'a gochuun isaaf malu gochuu dadhabuun kufaati dhala namaa keessaa isa guddaadha. Wanta har'a hojjetamuu irra jiru har'uma hojjetamuu qaba. Wanti har'a xumuramuu irra jiru har'uma xumuramuu qaba. Wanti har'a nagadamuu irra jiru har'uma nagadamuu qaba. Wanti har'a baratamuu irra jiru har'uma baratamuu qaba. Wanti har'a qotamuu irra jiru har'uma qotamuu qaba. Kanaachi garuu namni boriif yoo bulfachuu bare boran godha iftaanan godha yoo jedhe yeroon dhaabatee isin eegu jireenyi dhaabatee isin eegu yeroon slow down isin godhu dhaabatee isin eegu suuta isin jedhu hammati qophooftuuttan seegaa qophaa'ii borkottu jedhee yeroon jireenyi dhaabatee isin eegu ati isa faana buutee hordoftee isa wajjin deemtes isa bira haftes yeroon garuma fuulduraatti deema. Nama akka yeroo baay'ee qabutti jiraachuun dogoggora guddaadha. Yeroon limitii qaba yeroon daangaa qaba jireenya namaa keessatti dhala namaatii fi biyya lafaa keessatti waaqayyo risoorsii abbandansiidhaan kaa'e yeroo garuu risoorsii hamma dhuma hin qabne dhala namaa kan ga'u biyya lafaa kan ga'u kaa'e waaqayyo yeroo garuu nama hundumaatiif muree kaa'e yeroon daangaa qaba akka nama yeroo hundumaa yeroo baay'ee yeroo daangaa hin qabne yeroo lakkoofsa hin qabne qabutti jiraachuun sirra hin jiru. Akka nama yeroo yertuu qabutti jireenya kee jiraachuu tura jira. Namoonni baay'een yeroon qophaa'uun kana godha yeroon qophaa'uun sana godha jedha. Yoom yeroon sun yeroon hin deema yeroon daangaa qaba. Kanaaf faana buuftee waan har'a hojjetamu har'a hojjechuun waan har'a xumuramuun irra jiru har'a xumuruun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya namaa keessatti diinni dhala namaa inni guddaanii yaalee kufuusaa miti. Yaalee waa yaalee diinni milkoominaa inni guddaan dhala namaatii fi waa yaalee kufuusaa miti. Garuu waan gochuun isaaf malu gochuu dhiisee yeroo ofitti dabarsuu isaati. Kanaaf akka nama yeroo daangaa hin qabne qabutti hin jiraatin. Yeroo keetti dhimma baay'ee wanta har'a hojjetamuu irra jiru har'uma godhi waan barachuun sirra jiru har'uma baradhu waan nagaduun sirra jiru har'uma nagadi waan qorachuun sirra jiru har'uma qori.
you have to yerootti dhimma baatee yeroo wajjin deemuu irra jira. Kanaachi yeroonis jireenyis si gatee deema. Jireenya kee keessatti yeroo baay'ee yaadi dinqiin aayidiyaa gurguddaan viizhinii gurguddaan si keessa dhufee utuma teessee qoy boraan akka godha iftaan akka godha gaafa akkasiin akka godha jettee utuma teessee kan galchitu yaada kee fi mul'ata kee kana namoota utuu isaan fudhanii gabaatti bahanii agartee beekta. Utuu teessee kan galchitu akkas godheen akka itti qophaa'een gaafa qophaa'ee akkas godhee akkas ta'utanii akkas godhee gabaatti baasatuutu jettu si dura warri ariifatan warri yeroo wajjin fiiguu beekanii yaada keessan utuu isaan fudhanii gabaatti baasanii gabaarra oolchanii agartee gaabbitee ofitti aartee beekta. Tun kana ji'a ja'a dura godheera ta'e immoo tun kana waggaa dura godheera ta'e sila yoona chikeera sila yoona as geera jettee guyyaatu ofitti gaabbitee jira. Diinni dhala namaa inni guddaan waan yerootti ta'u yerootti gochuu dadhabuu isaati. Diinni dhala namaa inni guddaan waan yerootti gochuu irra jiru yerootti gochuu dhiisuu isaati. Egaa inni kun immoo maalni in action ta'uu dadhabu murtoo fudhachuu dadhabu. Har'a waan har'a godhamuu jiruuf har'a murtoo fudhatanii gochuu dadhabutu nama kanatti geessa. Egaa waan lafata har'a jirtuuf lafata borga'uu barbaaddu gidduu waa tokkittitu jira. Innis ejjennoo kee murtoo kee akshinii fudhachuu kee lafata irra jirtuuf lafati bor jiraachuu barbaaddu gidduu wanti dhaabbatee jiru murtoo kee ejjennoo kee akshinii duwwaadha. Kanaaf akka nama yeroo daangaa hin qabneetti hin jiraatin waan har'a gochuun sirra jiru har'uma godhi.